Yooyaa jirra jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota maatii kiyya jalatti argamtanii hundumti keessanii lammii koo baga jiraattanii akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jecha asumaan obboleeyyan koo amantaa musliimaa taatan baga ayyaana moolidaatiin isiniin ga'e kan milkii hayyaan kan jaalalaa kan heebbaa isiniif haa ta'u isiniin jechuudhaa fi jaalalaaf kabajaan angiyyaa heebbi kan kootii isiniin jedhaa kan korramuu kan waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jechuu barbaadaa. Obboleeyyan kiyya egaa hasumaanii warreen maatii koo hin taane maatii koo ta'aatiin itti dabalamaa wantoota adda addaa wanta walirraa barannuu fi wanta wal dhageessifnee wal hubachiisnu tokko ta'a isiniin jechuun barbaada. Warri duraan dursitanii maatii koo taatan immoo laayik sheer gochuudhaan komeentiidhaan immoo dogoggora kun jajjabeessuudhaan nafana jirtanii hedduun si galateeffadha. Ammas immoo hanga viidiyoo dhumaatti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo seenaa baay'ee nama gaddisiisuu fi kan nama gammachiisu wayiin isinii qabadhee dhufe. Seenaan kun immoo seenaa ijoollota barattoota yuunivarsiitii deemanii akkaataa balaan adda addaa irratti uumame gammachuu fi immoo gammachuunis keessa jira, gaddis keessa jira. Wanta baay'ee nama gaddisiisu tokko keessaayi balaan makiinaa kun kan raawwatame balaan makiinaa ijoollota yuunivarsiitiitti deemaa akka jiraniin namoota biroorraa makiinaan kun kan balaan makiinaa kan raawwatame makiinaa tokko osoo hin taane biyyoota biroo irratti biyyoota Jimmaa Naftii Walaggaa kan jiranii irratti hundaa'etu naannoo Amaaraa Kiliinitti kan jiranii akkanaa irratti raawwatame boota tokko osoo hin taane namoota miliyoona 300 kan ta'anidha jechuudha. Namoonni biyya birootti yuunivarsiitii barumsaaf seefaranii kan ta'aa jiru isaan irratti wantoonni akkanaa raawwatame. Kan biraa immoo namoonni achi umuriin isaanii waggaa dheeratee barumsatti fufanii namoonni barumsa isaanii baratanii kaayyoo isaanii galmeessuudhaaf mucaan tokko ulfooftee ulfa hirra geessee guutuudhaan karaa yuunivarsiitii kaayyoo ishiitiif jecha deemtu balaa makiinaa kana jalaa baatiitu balaa makiinaa kanarraa of galtee nagaadhaan deessee ilmoo argattee kan nama gammachiisu tokko seenaan kun kanas isiniin jechuu barbaada. Namoonni biyyoota biraa keessatti dhumaa jiran namoonni seenaa adda addaa irratti dabarfamaa jiru miidiyaa hunda irratti dhagaa jirra. Seenaan har'aaf isiniif dabarsu kun immoo namoonni baay'inaan hin argine na fakkaata. Seenonni namoota baay'ee nama gaddisiisu ijoollota barattoota kana seenaa isaan dabarsanii galma ga'uudhaaf kaayyoo isaan irraa karaa tafanii kan illee lubbuun isaanii baraarame hin jira. Kan du'an immoo waaqayyoo lubbuu isaanii haa maaru jechuu jaaladha. Namoonni immoo lubbuun isaanii jiran immoo nagaan uffata ta'anii kaayyoo isaanii galma akka ga'an abdii guddaa qabna. Kaayyoo isaanii haa ga'anii bakka yaadanii kan dhalates immoo yaa guddatu jechuu tokko hin kennaa tokko hin fudhata. Waaqayyoon hundayyuu danda'a wanta inni godheef immoo inni wanta godhuuf hin beeka. Balaa akkanaas rabbiin nama haa oolchuuti waaqayyo nama haa oolchu. Jaalatanii miti kun kan namarra ga'u namoota akkanarree osoo hin gargaaramee barbaadamee hubatamee bira dhaabbatamee namoota kaayyoodhaaf deemu gargaarsa fi deemu jechuudha. Barattoonni kun baay'ee nama gaddisiisu baay'ee seenaa namatti ta'a jechuudha. Maaliif nama kaayyoof deemu nama boru guddachuuf deemu karaatti hafanii namoota xiqqashuu miti maatii isaaniitiin yeroo nagaatti dhaammatanii ba'anii deebi'anii immoo dhabanii maatiin isaanii akkam ta'u maatiin isaanii garamitti jedhu. Namni tokko silkii daawwaleerree maatii ofitti hubachuu karaa deemanii karaatti hafuu rabbiin nama haa oolchu. Balaa akkanarree nama haa oolchu isin jechuu. Namoonni kun akkatti kan dhumanii namoonni baay'inni isaanii lubbuu isaanii darbeef waaqayyoon keessaniin karadhaa'ii kan dhumaniif immoo waaqayyo lubbuu yaa maaru samaa irratti jechuudhaan warroota hafaniif immoo waaqayyoon akka bira dhaabatuu fi akka gargaaramanii boota isaaniitti deemanii waaqayyoon karadhaa fi namoonni immoo biroo jirtan sagalee ta'aa fi warroonni maatii isaanii dhabanii jiran akka maatii isaanii argataniif namoonni maatii isaanii argatan immoo waaqayyoon immoo isaan haa gargaaru bira haa dhaabbatu isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya qophiin har'aan dhiyeessu kun baay'ee seenaa of keessa qaba nama gaddisiisa. Namoonni beektan illee hin jirtu, namoonni dhageessanis hin jirtu, namoonni dhageenyes hin jirtu jedheen hin yaadu. Kanaaf sagalee kana akkasin sheerii gootanii
namoota birootti daddabarsitanii ijoollee kanaaf sagalee taatanii ijoolleen kun wanta akkanatti ilaallatamu miti har'a jechuudha. Namoota kaayyoof deemu, namoota tattaafatu, namoota jiraachuudhaaf maatii ofillee gammachiisuudhaaf kaayyoo ofii kara fuulduraatti gammachiisuudhaaf deemaa jiranidha waan ta'aniif akka bira dhaabattan akka sagalee taataniif gargaarsarree akkasini gootaniif ganda keessatti ganda tokko osoo hin taane kun kan raawwatame gandoota 3 naannoo Jimmaa fi naannoo Amaaraa Bilii irratti kan raawwatamedha. Biyyoota garaagaraati balaa makiinaa 3 kan rabbiin nama haa oolchu. Balaan akkanaa namni calluma jedhee biyyoota kudoolee 11 keessa biyyoota 3 keessatti raawwatamuun isaa kun baay'ee nama ajaa'iba. Ani hamanuudhaafis na dhibee akkamitti akkana akka ta'e kutaa 3 keessatti akkamitti balaan makiinaa idda tarkaa raawwatamuu eegale kan jedhu akkamitti balaan akkanaa uumama kan jedhu baay'ee tokko na dhibee si nagaddisiiseetu jira siniin jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya sinii yaada qabdan komiitiin jalatti naaf kaa'atii obboleeyyan keenya sagalee haa taanu namoota lubbuu isaaniitiin illee jiranii akka gargaarsa taanii fi bira dhaabbannu balaa kana jala oolchinu maatii isaanirree barbaaduu fi dandeenya. Daa'ima dhalatte immoo akka guddattu Waaqayyo wanta addunyaa kanarra fideef hin beekamu akka bira taanu siniin jechuun barbaada. Akka yaada koo deeggartan illee abdii guddaan sinirraa qaba obboleeyyan kiyya. Sagalee warri ta'uuf barbaadan komentii jana jalatti barreessati sagalee ta'aa fi bira dhaabbadhaa. Kuni lammii keenya naannoo ganaa lafaa dhufaa jiranii namoota kaayyoof deemaa jiranidha. Baay'ee nama gaddisiisa akka kiyyaatti siniin jechuu barbaada. Egaa obboleeyyan keenya qophiin anarra dhiyeessu kana fakkaataa gaddisiisaa fi gammachiisaa kanadha. Kuni seenaa nama keessaa hin bannedha. Barattoota jechuun ana baay'ee natti dhaga'ama. Barattoota qofa osoo hin taane lammii hundaaf namoonni sagalee ta'aa akka jiru nan beeka. Obboleeyyan kiyya viidiyoo kana laayik sheer godhaatii obboleeyyan keessaniif daddabarsaayii sagalee ta'aaf isiniin jechuu barbaada. Sila na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma isiniin jechuu barbaada. Asumaan laayik sheer gochuu hin dagatinaa maatii nuuf ta'aati. Nu jajjabeessayii namoota kanaaf irree sagalee ta'aati bira dhaabadhaa isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan tiyya hundumti keessanuu kan hin dhageenyellee kan dhageessanillee wal dhageessisaatii lammii keenya obboleeyyan keessan lafaa dhufaa dhalachaa jiran kan akka badeera oolchitan akka sagalee taataniif namni tokko waa gochuu hin dadhabu. Miidiyaarra jiraate namni waa godhuu hin danda'u. Namoonni kunillee barbaadamanii argamuu hin danda'u jechuudha. Isaan kunis har'a gaddeebi'anii waan nyaatan waan dhugan dhabanii daandiirratti afaatii jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Balaa akkanaa rabbiin nama oolchuu